Paartii yookiin kutaa lammaffaa meeshaalee Zaaraa Jimmaa kan hafe asii kan argaa jirtan kun algaa libsii algaa hedduu bareedaa tahee fi ajajaan kan dalagamuudha. Xaqama yookiin ammoo maachii isaa qaba. Akkuma asitti argaa jirtan kana algaa libsiin kun qarshii meeqan dalagame kan jedhuu fi isa meeqa qabdi kan jedhullee xaqamni isaa maachiin isaa. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu. Ashamaa harka fuune hordoftootaa fi kabajamtoota kiyyaa jirra jirtu amantiif kutaan osoo waliin qoodin viidiyoo laayik sheer gochuudhaan seenaa. Akkuma asii argaa jirtan algaa libsiin isii kan qabu jechuudha. Tiraas carqii lamaa fi beebi tiraasii lama qabaa jechuudha. Namootiin hedduun algaa libsii ajajaa kana hin dalagsiifattanii algaa libsiin kun hanga barbaadanii saayiziin isaa yookiin ammoo tuyyoo mitiriin isaa fakkeenyaaf jechuudha hordoftootaaf kabajamtoota kiyya sirriitti inni isin hubattanii beekuu qabdan mitira tokkoof tuqaa 50 akkasuma immoo 80 20 illee 200 illee ni dalagama jechuudha. Kanaaf qarshiin isaa meeqa warri jettan hundi isaa carqiin isaa qarshii garaagarummaa qaba. Akkasuma immoo diizaayiniin hodhaa isaallee garaagarummaa qaba. Isboonjiin algaa libsii kana keessa galullee garaagarummaa qaba. Hunda isin agarsiisa. Qarshiillee isinitti hima. Isin qofti hamma dhumaatitti na wajjin turuudhaan viidiyoo laayik yoo gootan algaa libsiin kun meeshaalee inni qabu tokko tokkoon isin agarsiisa. Xaqama waan hedduu qaba. Qarshii meeqa fixe ka jedhuuf tokko tokkollee isin himuu danda'a. Walirratti illee isin hima. Isin viidiyoo qofa laayik godhaa. Mee meeqa qaba maal fa'aa qaba warri jettan na waliin hayyabina. Akkuma argitan kana jechuudha algaa libsiin algaa sun maal fa'a qaba warri jettanii gaafii isinitti ta'e tokkoffaa irratti sufraa jaarsaaf jaartiin fakkeenyaaf algaa ofii biraatti illee ta'uu danda'a. Keessattuu jechuudha jimaa warri fayyadamtan maatiin nam lamaa qofa faamilii baay'ee kan hin taane haati manaatiif abbaan manaa fakkeenyaaf hiriyaan tantee dubartii takka yoo dhufte buna rakabootii xiqqaadhaan jechuudha. Rakabootii xiqqaadhaan amma kun midijjaadha. Akka fakkeenyaatti isiniif kaasee malee kun midijjaadha jechuudha. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya kun jabanaan kan irra taa'u teessoo hin barbaadu garuu yeroo danfiftan yeroo ho'aa irra kaa'achuu dandeettanii jechuudha. Kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyya uumama raafuyyuu jechuudha. Algaa libsiin kun sufraa kana ni qaba. Akkasuma immoo sufraa nyaataallee ni qaba jechuudha. Isa malee jechuu akkuma asitti argaa jirtan kana carqii firaashaa yeroo hunda baratame yookiin ammoo diizaayiniin kun namootiin narraa hin bitanne hin jiru jedhee yaadu carqiin jijjiiramaa dhufa akkuma baratame jechuudha. Duraan carqiin kun shakaaraa ture isinii galee carqiin guutuun carqiin firaashaa guutuun isaa maqaa qaba. Diizaayiniin isaa inni kun duraan shakaaraa ture amma kafaayii lumuuxi yookiin saadaatu dhufe kun firaasha irra laaluu dandeettanii hordoftoota fi kabajamtoota kiyya firaasha isaatiitti hin taane kun kana kootu argisiisi. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya kunoo akkuma argaa jirtan kan argaa jirtanii firaashii kuni kan haaraya jechuudha. Tiknisa 12tti carqii tiknisa 12 galuudha. Carqii kafaayiidha. Kanaaf kunoo haala amma asitti argitan kana meeqa fixe kan jedhuu fi kana qofa osoo hin tahin isin kan qabdu algaa libsii lamaa fi algaa libsii algaa lamaa fi carqii firaashaa kalarii lama qabdi jechuudha. Alwaana lama. Kanaaf gabaabumatti kan natti tolee dhiisuu dide keessa maggaarajaalee guddaa qabdi. Maali yoo jettanii isin ajaa'ibe keessa tokkoffaa irratti algaa libsii algaa kalarii kana xaqama kana qabdi. Meeqa qaba jechuudha. Algaa libsiin sun tiraas carqii guddaa lama, tiraas carqii xiqqaa 3, 4, algaa libsiidhaan 5, sufraa xiqqaadhaan 6, sufraa guddaadhaan 7, carqiin firaashii kun 4, 7 meeqa ree 4 fi 7 walitti 10 meeqa herreegadha. Beebi tiraasiin tuni firee 5 qaba. Akkasuma immoo tuyyuu tiraasii guddoo tana firee meeqa qaba? Firee 12 qaba jechuudha. Walumaa galatti hordoftoota fi kabajamtoota kiyya tokko tokkoon qoodi yoo nuu himi jettanii algaa libsii qarshii isaa irraa kaasee isinitti hima. Qarshii 8,300 jira. Qarshii 10,000 wayin jira. Akkasuma immoo tuyyuu qarshii 10,000 wayin jira jechuudha. Isin kafeetan filattanii kajaalatan filattanii dalasiifattanii tokkoffaa irratti duraan jechuudha tiraas carqii kanneen firee takkitti ijoolleen hedduun qarshii 550 narraa ajajataa turtan yaadattan yoo ta'e yaadattanii amma isiin tun qarshii 900 fi 850 galtee jirti. Asumaan gurra isin haabuutu carqiin garaagarummaa qaba isiniin jedhee jira. Akkasuma immoo tuyyuu firaashiin kun duraaniin baay'ee rakasa ture. Isboonjiin iyyuu galee hedduu rakasa. Amma isboonjii wajjin haga qarshii carqii firaashaa tokkicha qarshii 3,000 deemaa jira. Daftanii warri ajajattan carraa qabdan. San qofa osoo hin tahin asitti kan argaa jirtan ammallee sufraadha. Sufraa baay'ee bareedaa tahe kana kaameramaaniin
achi as waraabaa jira waan ta'eef asii achi isinii haa waraabu. Sufraa asitti argitan kunillee algaa libsii qaba. Algaa libsii maali? Algaa libsii firaashaa. Algaa libsii kana yoo xiqqaate nama gara meeqatii baase? Nama hedduu baase waan ta'eef isin agarsiisa seeraan. Algaa libsiin kun diizaayinii adda addaatiin, kalarii adda addaatiin hedduu jechuudha. Faashina ta'ee biyya keessatti akka ajaa'ibaatiitti ba'e maggaarrajaalee walirratti dhaqama. Kanaaf isin agarsiisa. Na waliin turtii gaarii. Akkuma argaa jirtan kana jechuudha. Carqiin lammaffaa yookiin carqiin firaashaa jechuudha. Inni kun namni hin dalaysiifanne hin jiru, namni hin jaalanne hin jiru. Hubadhaa sirriitti waan sirriitti an isin hubachiisuu qabu keessa namootiin hedduun jechuudha kan iskiriinshuut gootanii dhuftanii algaa libsii waliin maan hambaane maggaarrajaa waliin maan hambaane akkas osoo hin tahin akkaataa ajajaattu jira. Yookiin umurazaan guutuun fakkeenyaaf mana tokkoof hagamtuu taha naafimi maaltu barbaachisaa jedhaati na ajaja. Fakkeenyaaf amma Zaaraan meeshaa isii hagammaa argitan akka keetiitti naabiti jettee waan barbaachisu akka kiyyaatti bitee. Tokkoffaa irratti sufraa hedduu qabdi maashaallah. Sufraa rakabootii Dubaayiin qabdi maashaallah jedhaani rabbi nagaan isii bulchee keessa haa jiraachisu. Uf qofaaf osoo hin tahin maatii qabdi. Haadha kaddamti isinii galee hidmaa haadha isin kaddamtu kana rabbi jazaa isii haa deebisu. Kana asitti argaa jirtan kana tokkoffaa irratti kunis suframa akkasiiti. Dirqama kunniin guutuu baasee seerii jechuudha. Isinii galee seerii wanni jedhamu jechuun wanni tokko ka irraa hin hafne dhaqama guutuutu bahaa jechuudha. Kunoo kan asitti argaa jirtan hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa sufraa xiqqaadha. Akkasuma immoo asii kan argitan guddaadha. Itti aansuun kuni gabarii maggaarrajaati. Maggaarrajaan fagoo waan deemuuf jecha tubboo isaa hin fuune. Jimma deema meeshaan kun waan ta'eef tubboo isaa akkasuma immoo qowwannaa isaa jechuudha. Qubee isaa kan akka itti diddiramu bitaniituma kana itti gad diddiran waan ta'eef achumatti salphaadha jedhee dhiisee mee kuni gabarii isaati. Waa'ee gabarii naasofnu haa ta'u. Itti aansuun maggaarrajaa baay'ee guddaa ta'e argaa jirtanii. Maggaarrajaa kana dhaqama ilaala. Maashaallah tabaarakallah argitanii. Yaaree osoo danda'ee jechuun maggaarrajaan kun hidhuun nas salphatee isinii galaa jira miti. Silaa hinu diizaayinii inni ittiin hodhame akka inni bareedu akka inni shabashabamu argitanii hedduu kan namatti tolu. Dirqama jechuun kan iskiriinshuut gootanii kana ta'uu hin qabu. Kalarii adda addaatu jira hordoftoota fi kabajamtoota kiyya. Kana ammoo akka kanaa walirra dhaqama maachii ta'u argitanii. Kama kanaa kana jechuudha. Kama kanaa kana argitanii amma yoo hidhamee jedhame jidduun gabarii adiidha. Gamaa gamanatti ammootu kunooti haala kanaan qallaadhi kanan bareedu jechuudha. Kunooti baay'ee guddaadha. Ani ka'ee isin agarsiisu waan guddaa garmalee waan ta'eef hin danda'u. Akkanuma as isinii kaaya. Isin ammootu iyyuu mee wanni nu haasofne inni tokkoffaan carqii firaashaa yookiin carqii tiraasii kana irraa haa haasofnu. Carqiin tiraasii kuni yookiin carqiin firaashaa kuni tokkoffaa irratti akkuma asitti argitan firaasha bootaan hanqatee jennaani isinii galaa jira miti. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbii kiyya hin tuqu maaliif jennaani duraanii bakka firaasha lama itti waraabuyyuu hin gahu jechuudha. Alhamdulillah amma mootu iyyuu bakka firaasha 4 achiin lama asiin lama itti waraabu. Alhamdulillah shukran ga'ee jira maashaallah jedha. Kunooti yoo lafa laaltan akkana jira. Asitti yoo laaltan ammoo akkana jira. Carqiin hundi isaa kan maggaarrajaallee yoo lafa laaltan hedduun bareedu garuu waan ofii ziinaa ofii yoo godhatee jedhe akkam isin argitan kana bareeda walumaa galatti jechuudha. Isa kanallee carqii algaa libsii 4 fi carqii firaashaa kana jechuudha. Isinii galee kunoomee carqii firaashaa kottuti asiqii kaameraamaanii hiyyatti agarsiisee maaliif jennaan sirrii ilaalanii hubachuu qaban. Firaashni kun kamaatiin fayyadame waggaa 2 ga'ee jira gaddoo jira. Kun haala jechuudha kan ijoolleeti tiknisa 10 lafa ol ka'umsi isaa firaasha kana carqii firaasha kana 6 tiraas carqiin kuni 18 beebi tiraasiin 8.7 isinii galee rakkoon qabu sun barreeffama irra daftara irra jira waan ta'eef 8 na fakkaate asillee na bira jira lakkaa'uu dandeenya jechuudha. Haala kana fakkaatu qarshii gaafa san dalagame qarshii 31 dalagamee jechuudha. Seerii hedduudha isinii haa galu. Seerii wanni jedhamu wanni tokko addaan hin hafin. Kanaaf har'a dhuftanii jechuudha. Iskiriinshuut gootanii fakkeenyaaf kan isii kun adda herreegama obboleeyyan kiyya akkanatti kan bareedu walirratti fakkeenyaaf algaa libsiin algaa sufraan beebi tiraasiin tiraas carqiin firaasha osoo hin hafin guutuu isaa dimshaasha isinii himee miti tokko illee jechuudha isinii himuu danda'a. Fakkeenyaaf beebi tiraasiin tunillee adda dalagamti beebi tiraasii haganaan adalagii jedhaan dalaysiisa. Tiraas carqii kanallee hagana jedhaan fakkeenyaaf kan argaartanii kan itti galee akka inni itti bareedu argitanii. Argaartanii miti kan itti gal kan haganaan adalagii jedhaan fakkeenyaaf isinii gala in ajaja hin dalaysiisa xalabiyaata xalabaa jechuudha ofii hojjechiisa waan ta'eef isinii galee kastamara ofii
kiyyaa hojjechiis akka hin barbaade akka isin feetanitti kanaaf isboonjii keessa galchisiifnee jechuudha argaa jirtanii miti isboonjii gabariin hoo gabarii furdaa dirqama gabarii furdaa ta'uu qaba kan yaa'u kotta itti siisi fiilaan hin hodhamne amma gabariin kun akka Afrikaa bahee malee hin hodhamne gabarii shaamaa ta'uu hin qabu gabarii shaamaa yoo ta'e hubadha amma namni tokko jechuudha meeshaa fiddanii bakka kanaatirra kasa jettan tokkoffaa irratti gabariin kun sadarkaa qaba gabarii shaamatu jira gabarii taqiila oriijinaalatu jira gabariin sadarkaa qaba gaafa gabariin shaamaa ta'e ufii yaa'a jechuudha gaafa gabariin oriijinaala ta'e gabariin kun qixa carqii waan ta'eef jecha gatiin qixa carqiitiin bitamaa gatiin isaa ni dabalaa jechuudha waan kwaalitii tokko qarshiin kwaaliitiitu baay'ee isinii galee waan oriijinaala yoo daleessifachuu heddan qarshii oriijinaalumatu ba'a waan salbaajii yoo barbaadan qarshiin salbaajumatu ba'a isiniin jedha kanaaf hordoftootaa fi kabajamtoota kiyyaa haala kana fakkaatu algaa libsii ammallee kanaaf bakka takka isin agarsiisa. Algaa libsiin gara shaniitu jira. Algaa libsii fakkeenyaa fi algaa libsii kana keessa asiin durallee haliimallee hin qabdi. Haliima Shaashamannee qaata meeshaan irraa fudhachuu diddeen turte waa'ee isii ammoo iyyuu isii waliin haasaya. Algaa libsii biraa kazaaraan qabdu isin agarsiise. Ammallee algaa libsii buzee mucattii qashtii boqojjii jechuudha. Maraaroodha mucattii maraaroo qashtii wallaahi nama hin cinqine nama hin caqacaqne rabbiin jazaa isii haa kafalu du'aa inaa godhaa fi algaa libsii algaa isiillee kama zaaraa kana waliin waraabee fi hamma dhumaatitti ilaaltanii algaa libsii sadiinuu diizaayinii garagara akka ta'e kalariin garagara akka ta'e garuu qarshiin tokko akka ta'e dhibbarraa dhibba beeytanii waan feetan fakkeenyaaf waan isin ajaa'ibee isin dhiifne keessa namni kenna jechuudha wallaahi billahi fakkeenyaaf carqii kan iskiriinshoot gootanii ergitan isin carqiin asiin dura bahe ijoollee hedduuf bahee jira hubadha kalariin kana haa ta'u alwaanni kana haa ta'u malee carqiin kanaa miti abadan faashinni jijjiiramaa ilmi namaatu fakkeenyaaf ani amma jechuun baatii sadi dura yoo viidiyoo raa baatii sadi dura yookaan hin uqqadhaa baatii sadi booda ammootu yookaan hin furdadha hin dabala yookaan ammootu hin gurraachadha yookiin hin magaaladha haala jireenyaati carqii ilmi namaatu uumaan rabbi akkana jijjiirama carqiin ammoo kafa Afrikaa waan ta'eef faashinni isaa jijjiiramaa dhufa fakkeenyaaf yoo waan carqii wayii irraa jijjiirame uukii akkanaa miti yookaan ammoo waan irra caalutu ta'a carqiin kun ka fakkeenyaaf nama dura dhufee irra jabaa ta'ee ati amma fakkeenyaaf dhaqee carqii kana mara filadha isinii galaa miti carqii kana dhaqee filadha dirqama kalarii kanan ajajjeef an kana siin bitu kalarii kanuma tahee fakkeenyaaf amma kuni kalarii gara israas kalarii dabee garuu ammoo beejidha jechuudha gara israas kalarii dabee kireema jedhama amma akka arabaatitti ammootu iyyuu beej jettanii beejiin kuni beej faatihaa fi beejii gaamiga jira har'a wanni viidiyoo akkana isin ibsaa jiru namoota hedduu ifan ta'in beejii gaamigaa fi beejii faatihatu jira ati viidiyoo nati ergite fiiltariidhaan idiitii adda addaatiin aayifoonii kaamera dhugaa isinii himuun bilbila Samsungii gadi aanaa waraaba haga har'aati jechuudha alhamdulillah kaamera kwaalitii miti bilbila kwaalitii miti kaameraan kiyya dadhabaadha garuu hojiin kiyya qulqulluudha alhamdulillah rabbil alamin ani jechuun nama hojjechiisu tahee nama dhufii kiyya maatii meeshaa kana amma fakkeenya hin jiraan obboloonni kiyya maatiin kiyya ka akkana fuudhanii gara nanaa deebisan meeshaa kana jechuudha isaan xiqqoomisii yoo isaan lafarra harkisan injaaladhu hillola isinii galee kanaafi meeshaan kwaalitii ta'uu qaba amma carqii kana yoo isin beeji faatiha na ergitan jabinni carqii gaamiqa yoo ta'an gaamiqa godha isinii galaaraa miti yoo ammootu iyyuu kana amma azraqa yookiin ammoo uhaa kalarii jedhaniini mi asitti bifa bishaanii jedhanii achitti ammootu iyyuu maal jedhaniini azraq baaridaa miti kalariin kun azraqni baaridni kun yoo kan carqiin isaa jabaa hin taane oriijinaala hin taane tahee azraqa faatiha baaridarra faatiha jira miti azraqni faatihni isin baarida kana ergitan faatihni sun yoo carqiin oriijinaala jabaa ta'e an faatiha san godha maaliif sanirraa jijjiirte namootiin hedduun akkas amma jennaan isin fiiltariin ka ibse namni fakkeenyaaf fuula ofii bifa ofii diimessuuf jecha carqii san diimata harkaa isinii galaa jira miti zabanni akkas tahee jira isin sallaaltanii wanni lafa jiruu fi asirra jiru garagara yoo illaa bilbila xixiqqaa waraabanii dhala mataan isaa bilbilli gurguddaan kwaalitiin kunni ajaa'iba godha meeshaa jechuu hin jijjiira yeroo ammaa waa hedduu jijjiiramaa jira hundumaafuu asaa isinii dheeressee laayik sheer gochuudhaan algaa libsii lamaan isinii waraabaa isin ammoo viidiyoo kiyya laayik sheer godhaa nagahatti horaa bula fayyaan fa'a algaa libsii ilaaltan malee baay'ina sabskiraayib illee laayik illee godhaa. Akkuma argitan kana jechuudha isa lammaffaa yookiin ammootu iyyuu diizaayinii lammaffaa kalarii lammaffaa algaa libsii algaa zaaraa isa kana fakkaata isa kana namootiin hedduun baafattanii jirtanii kalara gurraachaa fi
gara keelloo yookiin ammoo tuyyuu kalara asfara yookiin ammoo shiroo kalarii jedhanii ittilleen dhiyaata. Kanaaf isin waan feetan jedhani yoo jaallattanii jettan qofa ajajadha. Qarshiin isaa hedduu kan namatti toluu fi ammoo carqiin isaallee diizaayinii feetan garaagarummaan akkuma reef isin hime viidiyoo isinitti hin dheeressu akka kana fakkaata. Hedduu namatti waan toluuf jecha namootiin jaallattan qofti ajajachuudhaan lakkoofsi bilbila yeroo hunda ka iskiriin irra jiru jechuudha. Kunooti maashaallah tabarakallah. Akkasuma kunillee carqii akkasii qabaa jechuudha. Itti aansuun kan buzee isin agarsiisa. Isin ammoo viidiyoo laayik gochuudhaan waliif sheer godha. Warri viidiyoon nuun dhagahamu jettan ammoo obsaan caqafadha hamma dhumaatitti. Kan itti aanu kan buzeeti. Maashaallah tabarakallah. Kalarii ofii jaalatte kalarii ofii feetu kama barbaadde naadala isiisinaan jette kunoo akka kana jira. Kalarii kana hedduu jaaladha ani baay'inaan istiraas kalarii tahee jechuudha. Gara azraqa yookiin ammoo tuyyuu baariida azraqa baariida yookiin waa kalariitti daba hedduu kalarii namatti toluu fi akkasuma ammoo tuyyuu diizaayiniin isaa saayiziin isaa guddaadha. Hubadhaa sirriitti akkaataa saayiziin guddatu qarshiin isaa dabala. Akkaataa diizaayiniin isaa dabaluun qarshiin isaa dabala. Isinitti himee jira. Buzeeleen asumaan algaa libsii algaa keetii akka jaalattu abdiin qaba. Koonfartiin ammoo tuyyuu rakkoo tokko hin qabu ka gabayaa waan ta'eefi ufumaa keetiillee laaltee jaalachuus dandeetta ka biraallee filachuu dandeetta. Kun hojii harka kiyyaa yookiin ammoo hojii kiyyaa waan ta'eef jecha haala kanaan waraabessi agarsiise akka barbaadanitti ajajachuu dandeettan. Qarshiin isaa garagaraa isiniin jedha hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa kun saayiziin isaa baay'ee guddaadha. Meetira kasamaaniyaadha yookiin ammoo meetira tokkoo fi saantii 80 malee 50 miti isiniin jedha. Adada saantiin isaa dabalu akkuma dulaabaa akkuma qoomsaatiin argitanii algaan irra waraabaa ture algaa meetira 50ti. Meetira kasamaaniyaa iyyuu jechuun meetira 50 irra taree akkana lafa haraa jira. Meetira kasamaaniyaa waan ta'e saayizii bakki kun jechuudha argaartanii bakki kun qarzii akkanatti akka kareef zaaraa sanitti hafuu qaba. Akkana bareeda. Kun amma waan meetira guddaa baqa hedduu namatti tola jechuudha. Hedduu guddaadha. Algaa guddaa fillee xiqqaa fillee ta'a. Isiillee akka keetitti naan jette footoo hin ergine ofii keetii jaaladhu filadhu naan jette laayik sheer godha.